Kanaafuu gama kiyyaan baay'ee si yaadee jira isiniin jedha. Kanaafuu har'ammoo bara haarawaa akka lakkoofsa faranjiitti bara 2025 guyyaa har'aati jechuudha. Barri 2025 baga rabbiin bara haarawaa kanatti nagahaan waliin nu deebisee isiniin jechuu barbaada. Guutuma keessanittuu baga rabbiin bara haarawaa nagahaan nu hundaa'u nuun gahee nama umrii dheeratee bara hedduu waliin taa'u rabbiin nu haa godhu isiniin jedha. Barri haaroonni kun anaaf bara milkiitii jechaa jira ka inshaallah rabbiin haa jedhu bara milkiitii bara gammachuu rabbi nu maraafuu haa godhu bara ka dhabe itti riskii argatu ka dhukkubsate itti fayyu bara ka hidhame itti gadhiifamu meeqa kamtu zulmiin mana hidhaa jira meeqa kamtu dhukkubsate yeroo ammaa kana sireerra jira ka fayyaa dhabee rabbiin haa aafi'u ka hidhames rabbii hidhaa haa baasuu jechuu barbaada. Waan biraatiif osoo hin tahin yookiin na dhukkubee yookiin rakkadhee osoo hin tahin haajumaa duraan itti jira haajaa cidha kiyyaa san itti jira jedhee sanii miidiyaa irra badee irrammoo irratti deebi'ee jira alhamdulillahi. Kanaafuu baga jiraattanii isiniin jechuu barbaada. Ilmaan Oromoo hundinuu ka biyya keessaa ka biyya alaa jirtan guutuu keessanuu baga jiraattan. Kanaafuu gama kiyyaan baay'ee si yaadee jira baga jiraattanii baga walumaanuu jiraanne isiniin jedha. Kanaafuu har'ammoo akkuma bara haarawaa akka lakkoofsa faranjiitti bara 2025 guyyaa har'aati jechuudha. Barri 2025 baga rabbiin bara haarawaa kanatti nagahaan waliin nu deebisee isiniin jechuu barbaada. Guutuma keessanittuu baga rabbiin bara haarawaa nagahaan nu hundaa'u nuun gahee nama umrii dheeratee bara hedduu waliin taa'u rabbiin nu haa godhu isiniin jedha. Barri haaroonni kun anaaf bara milkiitii jechaa jira ka inshaallah rabbiin haa jedhu bara milkiitii bara gammachuu rabbi nu maraafuu haa godhu bara ka dhabe itti riskii argatu ka dhukkubsate itti fayyu bara ka hidhame itti gadhiifamu meeqa kamtu zulmiin mana hidhaa jira meeqa kamtu dhukkubsate yeroo ammaa kana sireerra jira ka fayyaa dhabee rabbiin haa aafi'u ka hidhames rabbii hidhaa haa baasuu jechuu barbaada. Bara haarawaa inshaallah yoo rabbi jedhee bara amma itti seennu kana keessa amma ramadaan illee dhiyaatee jira. An asumaan warra koomantiin na arrabsaa ture akkuma dur isiniin jedhe san guutuma keessa iyyuu dhiifama isinii godhee jira. Dhiifama afaanii osoo hin tahin garaa kiyya keessa dhiifama isinii godhee jira. Baay'ee isin jaaladha. Akkuma san viidiyoo abbaan Abdulaziz maxxansanillee argee jira jechuun deebii hin deebifnee hin dubbanne inuma callisee maaliif jennaan abbaa Abdulaziz galatoomaa isinillee akkanaa galatoonfattan barbaada maaliif jennaan viidiyoo ani maxxansisan irratti isaan hundaanuu araaramuu barbaada jedhee viidiyoo tokko yoo ka yaadattan taate as dura maxxanse garuu isaan yaanni isaanii yaada bareedaadha maaliif jennaan namni tokko tokko yoo ka wal dhabe ka hammeeffatu jira maaliif jennaan fakkeenya anaa fi abbaa Abdulaziz dura anaa fi haadha urjii fa'atu wal dhabe. Haati urjii fa'a viidiyoon ammaxxansu isaan gahuu dhabeetiin isaan gahanii hin arganii waan ammaxxansu kana akka manguddootti erguu barbaadullee akka araaramuu fedhullee ni arganii laalaniituma callisanii jechuudha. Abbaan Abdulaziz ammoo haa galatoomanii haa ulfaatu deebii deebisee nuti yoo rabbiin isii ijaare bultii bareedduu isiin feetu rabbi isii haa godhu isinis du'aayii godhaafi anis du'aayii godhaafi daawwattoonni kiyyalleen akka du'aayii gootaniif jedhanii ulfaadhaa kabajamaa jechuun ni barbaada. Maaliif jennaan namni ilmi namaa ka wal hin dhabne hin jiru jechuudha. Jiruu addunyaa kanarratti haadhaaf ilmi wal dhabdii abbaa manaatiif haati manaa wal dhabanii ilmaa fi abbaa wal dhabanii jechuudha. Jireenya kana keessatti namni walitti hin buune hin jiru. Maaliif jennaan abbaa fedhayyuu ta'uu kama daa'es kama deessas waluma dandahee jiruu addunyaa xiqqoo tana waliin jiraataa akkuma san abbaan Abdulaziz illeen ani gara kiyyaan dhiisee jira jedhanii isinis akka sheer gootanii abbaa Abdulaziz biraan nageettan barbaada anillee gara kiyyaan dhiisee jira. Inshaallah yeroo gabaabaa boodatti magaalatti yeroo deebi'ee jechuudha magaalatti deebi'uu barbaada yeroo magaalatti deebi'etti abbaan Abdulaziz haadha urjii akkuma sanee haadha Muhammad fa'allee Muhammad shabalee jechuudha shabalee oroo
hundi isaaniitiinuu araaramuu barbaada. Ramadaan illee dhiyaate ammallee namni haguma yeroo wal jaalatu walitti dhiyaatu yoo wal jibbillee walirraa gore wanni amma fakkeenya wanni yoo isaan irraa goranillee narraa hir'isan hin jiru. Wanni yoo isaan irraa gorellee isaan irraa hir'isu hin jiru. Garuu ammoo gara Rabbiitti wanti kun dilii waan ta'eef jecha ani gara karaa kiyyaan isaan hundayyuu isaan nu miitellee haa jedhe jechaan nu miite gochaan nu miitellee haa jedhanii ankara kiyyaan ammoo dhiisuu barbaada. Nam tokkoonu as booda akka walitti buusu hin barbaadu. Namuma tokkoonu wal dhabuus hin barbaadu. Ka duraan dabreerraa wanni hunduu barnoota naa ta'ee jira. Ani dhiisee jira jechuu kiyyaa. Kanaafuu isinis du'aayii naa godha. Maaliif jennaa yeroo duraallee haasida nu jidduu seene jechuu maaliifi haasida fakkeenya namni akka hanaafaa namoota hedduu jira ka warra akka abdiifaa namoonni haadha urjiitii fi abbaa Abdulaziz faa cinaa dhaabatanii walitti nu kaasaa turan jechuun wal nu lolchisiisaa turan jidduu teenna ati akkanan gootu ati akkanan gootu jedhanii wal nu lolchiisaa jiran ni jiranii jechuudha. Kanaafuu namni isaanillee waa godhanii fi miti godhuufillee danda'aniiti mi anaallee waa naa godhanii waa na godhuus hin danda'a waallee naa godhuus hin danda'an garuu ammoo akka anaaf isaan wal dhabbiin wal dhabne tun cimtee walitti nu kaaftu walitti nu duchiistu wal nu nyaachiftu shira jidduu teennatti qaxanii jechuu shira kan ammoo kan nu jidduu kaa'ee haasida jechuu gara kaaniin nuti manguddoo jecha waan biraa haasaa gara kaaniin ammootu isaanii wanti jecha akkuma isin gartan sanitti wanni an amma haarawa godhee isinitti mun jiru wannu lolchiisaa turanii amma ammootu an dubbisanirraa deebi'ee jira akka argutti viidiyoo abbaan Abdulaziz maxxansan abbaan Abdulazizin illee irraa deebi'ee jira. Inshallah yoo Rabbi jedhe yeroo gabaabaa keessatti anaa fi abbaan Abdulaziz illee ka fixannu taha haadha urjii faa waliin illee akkasuma Muhammadiin faa waliin illee ka fixannu taha. Kanaafuu hordoftoota kabajamtoota kiyya akkuma dur isiniin jedhe san amma guyyaan gaa'ila kiyya yookaan ammoo cidha kiyya akka afaan Oromootti kalaayee jira jechuu kalaayee jira yeroo cidha kiyya kalaayee jira ka waliin magaalaa takka keessa jirrus akka gammachuu tiyya tana waliin qoodamtan barbaada akkasuma daawwattoonni kiyya ka biyya keessa jirtanis ka biyya alaa jirtanis kana bira hin jirre du'aayin akka gammachuu tiyya waliin qoodattaniin barbaada asumaanuu akka du'aayillee naa gootan barbaada jechuudha. Warroonni zanniinatti baddanii ka koomantii naa barreessitan ka koomantii osoo naan barreessin garaa keessa zanniina baddanillee guutuun keessanuu dhiifama isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu inshaallah yoo Rabbi jedhee abbaa manaa kiyyaa haarawa bultii waliin ijaarachuu deemnu wajjin illee wal isin barsiisaa yoo Rabbi jedhee isinis ammootu du'aayinaa godha akka gufuun duraanii sunnatti hin deebine maaliif jennaa namni waan dabre hin beekne waan dhufus hin beeku jette Oromoon namni waan dabre hin beekne ka dhufus hin beeku jette ani waan dabre san irraa fudhadhe anumaa fi Rabbi beeka jechuu akkuma san ta darbe sun akkanatti hin deebine du'aayinaa godha ta dabarte sun akkanatti hin deebine du'aayinaa godha ta amma dhuftuuf ammootu isin martinuu akkanaa gammaddan abdii qaba isinillee akkanaa gammaddan anis ammootu gammachuun bultii halaal ijaarachuuf inshaallah qophaa'eetiin jira du'aayin na bira dhaabadhaa gammachuu tiyya kanallee qoodamaa isiniin jedha. Kanaafuu bara haarawaa kanas bara khayrii qabu bara akkuma jedhe san akkuma dura jedhe bara riskii bara aafiyaa bara kadhabetti argatu Rabbi nu haa godhu isiniin jedha akkuma san biyya teennallee lola fi Oromiyaa keessatti ummata cinqaa jiru keessatti qotee bulaa ta'ee jireenya waddate kana